Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa qophii kennaa ardaa ispoortii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanne. Beeksisa isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa kennaatti immoo nu hordofaa affeerraa kenna. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Egaa qophii kennaa ardaa ispoortii torban kanaatiin waancaa Afrikaa marsaa 34ffaa qopheessummaa Ivory Coastiin gaggeeffamaa jiru irratti sagantaa taphaa fi akkasuma qabxiilee galmaan isin daawwachiifna. Waancaa Afrikaa bara 2023 yeroo taphaa fi qabxii isaa tapha mo'atanii darbuu fi tapha ramaddii keessa jiranii kan laalu ta'a. Tapha baniinsaa qopheessituun taphichaa Ivory Coast Guinea Bissau waliin taphattee injifachuun eegalte. Tapha baniinsaa kana ramaddii garee A jalatti kan argaman Ivory Coast, Equator Guinea, Nigeria fi Guinea Bissau ture. Ivory Coast fi Guinea Bissau'n tapha waliin taphataniin Ivory Coast qabxii 3 fi goolii 2 qulqulluudhaan ramaddii ofii keessa dursummaarra jirti. Seekoo Foofaanaan garee arbaa yookaan elefantii kan ramaddii A keessa jiran Abijaan keessatti jalqabbii isaa bareeche. Taphni eegalee daqiiqaa 4ffaa irratti biyya isaaf goolii galchuudhaan abdii waancaa garee isaatti horee jira. Boqonnaa duraa goolii daddabalee galchuudhaaf carraa hedduu argatullee goolii eegaan Guinea Bissau Opree Jookaan bira kubbaan dabruun itti ulfaate ture. Garuu dabaluun isaanis hin hafne. Waa'ila isaa Jeem Philippin boqonnaa booda osoo baay'een turin dhiibbaa gama Guinea Bissau hunda dandamatee goolii lammataa galchee jira. Qatar Guinean immoo Nigeria waliin qabxii qoodachuudhaan lammaffaa fi sadaffaa irratti argamu. Ramaddii garee B jalatti kan argamu Cape Verdeen akkasuma Egyptii fi Zambiyaa Gaanaa turani. Cape Verdee fi Gaanaan waliin taphachuudhaan Cape Verdeen qabxii 3 waliin qabachuun dursummaarra jira. Akkasuma Egyptii fi Zambiyaan immoo qabxii qoodachuudhaan sadarkaa lammaffaa fi sadaffaarra jiru. Ramaddii C jalatti kan argamtu Senegaal, Kaameroonii, Giinii fi Gaambiyaa turani. Injifattuu waancaa bardarbee kan turte Senegaal biyaa waliin taphachuudhaan qabxii 3 argattee jirti. Kaameroonii fi Giinii waliin taphachuun qabxii qoodachuudhaan ramaddii isaanii keessaa lammaffaa fi sadaffaa irratti argamu. Ramaddii D keessatti kan argamtu Angolaa fi Aljeeriyaan tapha waliin taphataniin qabxii qoodachuudhaan tokkoffaa fi lammaffaa irratti argamu. Akkasuma ramaddii D keessatti kan argamu Burkina Faso fi Biritiniyaan galgalaarraa kan taphatan ta'a. Ramaddii E keessatti kan argaman Tunisiyaa fi Zambiyaanis galgalaarraa sa'a 7tti kan taphatan yoo ta'u, akkasuma Maalii fi Saawuz Afrikaanis galgalaarraa sa'a 10tti kan taphatanidha. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Tapha waancaa biyyoota Afrikaa bara 2023 keessa gaggeeffamu irra ture. Sababa roobni lixa Afrikaa jecha ji'a jaan duubatti hafe bara 2024 jalqaba irratti akka gaggeeffamu ta'ee jira. Sagantaan kun harkifachuun ammoo akka Ivory Coast sirriitti qophooftuuf gargaares jedhu. Biyyi wal waraansa keessa turte Ivory Coast dorgommii waancaa bara 2023 qopheessuunis dandamannaa wal waraansaa bara faranjoota 2011 booda eegalte caalmaatti akka si'eessu mootummaan biyyattii abdateeti. Mootummaan Ivory Coast dorgommicha qopheessuudhaaf yoo xiqqaate maallaqa doolaara biiliyoona 1 naannoo birrii biiliyoona 56 baasii gochuu beeksise. Biyyattiin dirreewwan kubbaa miilaa 4 kan ijaarte yommuu ta'u, kan duraan turan 2 immoo haaromsitee jirti. Dabalataan magaalota taphoonni kubbaa miilaa itti adeemsifaman 5 keessatti buufataalee xiyyaaraa, hospitaalaa fi hoteelota haaraa ijaaruunis kan duraan turanis haaromsuunis beekamee jira. Bara faranjoota 2002 irraa hanga 2007 akkasuma bara faranjoota 2010 hanga 2011 wal waraansa keessa kan turte Ivory Coast maallaqni waancaa Afrikaa 2023 qopheessuudhaaf itti fayyadamte hammi tokko liqii doolaara biiliyoona 3.5 fandii maallaqa addunyaa ebla bara darbee argatte kan fudhatteedhaas jedhama. Biyyattiin durummaan biyyoota addunyaa 190 keessaa sadarkaa 138ffaa irratti kan argamtu yommuu taatu, baasii doolaarichaa qopheessuudhaaf bahe moota tokkodhaaf yaaddoo ta'us dubbatamaa jira. Ivory Coast pirezidaantii biyyattii alaa bara 2010 aangoo qabatanii Alaasaan Ouattara
hoogganummaa erga eegalanii immoo galeessan waggaa waggaadhaan guddina diinagdee parsantii 8 galmeessisaa turanis jedhu. Haa ta'u malee BBC Ispoortii Afrikaadhaaf yaada kan kennan Profeesarri diinagdee lammii biyyattii ta'an Seraafin Ivory Coastiin biyya hiyyeettidha jechuun dubbatanii. Kanaafis pirezidaantiin Ootaaraan piroojeektiiwwan kana dhugoomsuudhaaf liqii kan fudhatanii. Kanaafuu liqiiwwan kunniin Ivory Coastiin kan fayyadu ta'uu isaanii mirkaneeffachuu qabnaas jedhanii. Biyyattiin bu'uuraalee misoomaa ijaarte kunniin tursiisuu danda'uu qabdis jechuun dubbatanii. Dirreewwan kubbaa miilaa kunniin irraa akkamiin galii argachuu akka dandeenyus of eeggannoon hin yaadnu taanaan biyya arba ta'uunis hin hafu jechuun dubbatanii. Arbaadii akka hin oomishne sodaa qabnaas jedhanii. Arbaadii jechuun jecha addaa biyya Taayilaand irraa fudhatamanii kan namoonni bineensota kunuunsan isaan qaalii ta'e moototaaf itti kennaman ibsuudha. Ivory Coast qophii dorgommii waancaa Afrikaa bara 2023 doolaara biliyoona 1 baasii gochuunsee galii akka argamsiisuuf investoroota abdii godhatanillee kaayyoon dorgommichaa qopheessuu garuu galii argachuu akka hin taane biyyattiitti himtee jirti. Miseensa koree qindeessituu waancaa Afrikaa bara 2023 kan ta'an Faransuwaa Aamishaan Ivory Coastiin dorgommii kana qopheessuudhaaf yemmuu murteessitu kaayyoon ishee maallaqa argachuu osoo hin taane haala keessa jirtu jijjiiruudhaaf jedhanii jiru. Dabaluunis bu'uuraalee misoomaa ispoortii ijaaruudhaaf carraa kan nuuf uumedhaas jedhani. Isaan yaadachiisuudhaafis waggoottan darbaniif bu'uuraaleen misoomaa ispoortii tokkooyyuu hin ijaaramne. Waancaa Afrikaa garuu al tokkotti dirreewwan kubbaa miilaa haaraa 4 ijaaruudhaaf kan duraanii turan immoo 2 haaromsuu nu dandeessiseeraas jechuudhaan ministeerri ispoortii biyyattii duraanii fi miseensi paarlaamaa yeroo ammaa kun himanii jiru. Dirreewwan kubbaa miilaa haaraa magaalota Yaamusookoraa, Porohoogoo fi Abijaan keessatti ijaaraman duraa duuban baasii doolaara miliyoona 79.84 fi akkasuma 113 irratti baheera. Kana malees haaromsi istaadiyeemii Filiks Ofeltiboonii immoo maallaqa doolaara miliyoona 109 baasii itti ta'eeraas jedhani. Dabalataan biyyattiin magaalota dorgommiileen kubbaa miilaa itti adeemsifamu 5 keessatti dugalaawwan shaakallii haaraa ijaaranii fi haaromsa 24 qopheessitee jirti. Kana malees maqaan magaalota Aayikoon yookaan Efikoon Siitii jedhamu kan mogga'ee fi viillaawwan 32 kan tokkoon isaanii manneen ciisichaa 5 qaban magaalota 3 keessatti ijaaramanii jiru. Magaalaa Kaaroogoo keessatti immoo hoteelli kutaalee ciisichaa 48 qabu ijaaramee jira. Kana malees hospitaalli magaalaa Kaaroogoo keessatti argamu sadarkaan akka guddatu yemmuu taasifamu. Magaalaa San Pedro keessatti immoo hospitaalli haaraan ijaaramee jira. Ivory Coast yeroo ulfaataa gama diinagdee salphaa hin taane keessa darbite. Dorgommiiwwan kunniin immoo Ivory Coastiin bu'uuraalee misooma ispoortii fi kanneen biroo akka qabaattu taasiseera jechuun Faransuwaan Aamishaawaa himtee jirti. Federeeshiniin kubbaa miilaa Ivory Coast dirreewwan kubbaa miilaa haaraa ijaaraniin walqabatee yaaddoowwan piroofeeshinaalummaa diinagdee seeraawaa fi kaasaa suufaa hojjetaa tureera jedha. Dirreewwan kubbaa miilaa magaalota Bu'aakee fi San Pedro keessatti ijaaramanii ji'a tokko dura taphoota dorgommii Champions League Afrikaa kan dubartoota kan keessummeessan yommuu ta'u, biyyattiin dorgommiilee akkana gama keessummeessitiin naannicha keessatti adda duree akka taatu gochi isaanii fedhii lammiilee biyyattii hedduutis jedhanii jiru. Taphoota gulaallii waancaa Afrikaa 2023 fi waancaa addunyaa 2026 lakkoofsaan 27 ta'an keessummeessuun Morookoon adda duree yommuu taatu, Ivory Coast immoo carraa Morookoo kana qoodachuudhaaf barbaaddis jedhanii jiru. Biyyi keenya lixa Afrikaatti giddugala dorgommiiwwan kubbaa miilaa fi ispoortiiwwan biroo akka taatuuf ni hojjannaas jedhan pirezidaantiin Federeeshinii kubbaa miilaa biyyattii Idriis Diyaaloon. Kun immoo biyyoota bu'uuraalee misoomaa Konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa fi fiifaan ragaan hin qabnee fi haala mijataa kan uumuudhaas jechuun himanii jiru. Xumuraawwan wal waraansaa Ivory Coast lammiilee miliyoona 2 olitti buqqaanii hordofee biyyattiin misooma diinagdee ariifataa galmeessistee jirti jechuun investimentii mootummaa fi guddina ala ergee oomishaalee bunaa fi kookoo biyyattiin biyyoota lixa Afrikaa keessaa cimina diinagdee sadarkaa 2ffaa akka qabaattu
kan taasisu fakkaataas jedhu. Bara faranjoota 2013tti oomishaalee waliigalaa GDP Ivory Coastiin doolaara miliyoona 43 yommuu ta'u kan Gaanaa immoo doolaara miliyoona 63 ture. Ragaan fandii maallaqa addunyaa kan bara faranjoota 2022 immoo garaagarummaa biyyoota lamaan gidduu jiru dhiphachuusaa agarsiisaa jira. Haaluma kanaan oomishaalee waliigalaa Ivory Coast kan bara 2022 doolaara miliyoona 70 yommuu ta'u kan Gaanaa immoo doolaara miliyoona 73 dha. Biyyoonni lamaan biyyoota boba'aan dhaabbatte Naayijeeriyaan durfamanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa qophiin kennaa ardaa ispoortii waancaa Afrikaa marsaa 34ffaa bara kana qopheessummaa Ivory Coastiin qophaa'e irratti xiyyeeffate asuma irratti goolabna. Torban sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammachaa qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibril Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu na faana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafa waliin turtii gaarii.